Yeroo baay'ee nama fakkeessee siin jaalaturra nama ifa baasee siin jibbu siniif wayya. Namni fakkeessee siin jaallatu garamiin akka siin miidhuu fi garamiin akka siin qalu hin beektani. Fakkeessee kan siin jaallatu irra isaan sinitti kolfee keessa isaan garuu hammeenyi inni yaadu hamma irra isaan sinitti kolfee dachaa kan deebi'u hammeenyi garaa isaa keessaa jechuudha. Inni immoo akka diina keessanii yookaan isin jibbu sun immoo akka isin jibbu sin beektu waan ta'eef utuu sin miidhuu sinitti dhufee irraa of eeggattu. Garuu sin jaalladha jedhee kan sitti siqe jaalala fakkaatee ilkaan isaa kan sitti ibsaa sitti siqe irraa of eeguu sin dandeessu karinni itti si miidhu sin beektu. Maal qaba odoo jaalala sirrii wal jaalatanii maal qaba odoo garaa waliin hawuu qabaatanii jireenya ofii hadheessanii jireenya namaas odoo balleessuu baatanii wanta nama hin fayyanneen odoo wal hamaasuu baatanii wanta gatiin qabne hundumtuu hin hafa garuu wal miidhuun gatii maal qaba.